Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota toora YouTube 4 kilo daily guyyaa har'aa dhimma haala fayyaa qondaala ABO obbo Battee Urgeessaa maalirraa akka jiru isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan gamanumaan isin affeera. Kanneen toora YouTube keenya faaraa taatan subscribe akka gootan isin affeera. Kanneen biroo bira akka qaqqabuuf immoo like share taasisuu akka hin daganne isiniin jecha. Gara dubbii ijoo guyyaa har'aa keenyatti haala fayyaa qondaala ABO obbo Battee Urgeessaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Haalli fayyaa qondaala ABO waggaa darbe hidhamtoota dhaabichaa dubbisuu dhaqanii hidhaa seenan fooyyee qaba jechuun maatiin kan BBCtti dubbatanii. Obbo Batteen keessumaa suuraan isaanii hospitaala erga seenanii gidduu kana miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoqqoodamaa ture akkama hubattanii ni mul'isa. Haa ta'u malee sadarkaa hubaatii kana ogeessa fayyaa isaan wal'aanaa jiru irraa odeeffachuun hin danda'amne. Obboleessi isaanii garuu obbo Batteen erga hidhaatii wabiin gadhiifamanii booda torban darbe gaafa sanbataa hospitaala Adaraa jedhamu seenanii wal'aansa argataa akka jiran kan isaan himanii. Ogeessi fayyaa obbo Batteetti dhiyeenyaan beekan Dr. Ifaa Bariisoo ammoo wal'aansa sadarkaa biyya alaatti akka isaan barbaachisu dubbatu. Fooyyeessa agarsiisaa jiraachuudha kan doktorri kun dubbatanii. Akka obboleessi isaanii obbo Miiloo Urgeessaa jedhanitti sanbata yaala duraa hin argatiniif xiqqoo ishee itti cimee ture. Isaanis hammaachuu isaa arginaan duurra jedhanii gadhiisanii kan isaan jedhanii. Haala obbo Battee yeroo dheeraaf hordofuu turuu ogummaan isaanii fayyaa kan ta'e Dr. Ifaa Bariisoo suuraa miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoqqoodamaa ture akka hin argine kan isaan himanii. Haa ta'u malee haala amma dubbii himaan duraanii adda bilisummaa Oromoo itti jiran akkasiin dubbatu. Battee mana hidhaa osoo hin seeniin beekuu fi Batteen amma baay'ee garaagarummaa qaba kan isaan jedhanii. Baay'ee hubameera. Dhibee qofaa moo haala qabannaati moo kan jedhu adda baasuuf rakkisaadha kan isaan jedhanii. Obbo Batteen dhukkubsachuu isaanii eeruun yaalii dabalataa akka isaan barbaachisu kanaan dura abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa himanii kan isaan turanii. Qondaala ABO buufata poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu turanii haala qabiinsa isaanii mormuun lagannaa nyaataa guyyoota muraasaaf taasisan keessaa obbo Batteen tokkodha kan isaan turanii. Dhukkubsachuun isaanii yeroosuma dhaga'ame mana hidhaa osoo hin seeniin dura fayyaa guutuu qaba ture kan isaan jedhan obboleessi isaanii. Sababuma hiraarsa baay'ateef iddoo tokko gara biraatti namoota baay'ee wajjin galma tokko keessatti hidhamuun rakkoo nyaataatu ture, rakkoo qulqullinaas ture jechuun kan isaan komatanii. Dhimma qabiinsa hidhamtoota kanarratti qaamni mootummaa deebii kenne hin jiru. Dr. Ifaa Bariisoo haala obbo Battee itti dhiyeenyaan hordofaa turanis akkanaan himu. Mana hidhaa sanatti qabame moo alatti qabame kan jedhu murteessuun nama dhibullee yeroo duraanii yookaan dhibeen kun kan irratti hin argamnedha kan isaan jedhanii. Lagannaa nyaataa osoo jiranii jaarsummaan taasifamee booda nyaata eegaluu isaanii dura hospitaala poolisii federaalaatti geeffamanii achitti dhibee isaaniirra jiru baruu obboleessi isaanii ni himu. Ta'us yaalli akka isaan barbaachisu ogeeyyiin fayyaa himanis poolisiin ajajni nuu hin kennamne jechuun Buraayyuutti deebisuudha kan isaan dubbatani. Dhimma kana irrattis poolisii irraa yaada argachuuf yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan BBC'n dubbatu. Ergasii saamudii qondaala kanaa fuudhamee gara biyya alaa Dubaayitti ergamee qoratamuudha kan isaan dubbatanii. Ogeessi fayyaa obbo Battee beekan bu'aan qorannoo kana akkanaan kan isaan himanii. Vaayirasii tiruu keessa jiru garmalee ol ka'aa ture. Haalli turuun irra jirus baay'ee yaaddessaadha.
hubamuu turuu agarsiisa. Amma gargaarsa argataa jira kan isaan jedhanii. Ergasii wabiin gadhiifamanii dhuma torban darbee erga hospitaala seenanii fooyyee akka qaban dubbatu obboleessi isaanii. Nyaata jalqabaniiru. Nyaata salphaa kan akka kuduraa kana nyaata. Rabbii haa ulfaatu, jijjiirama gaariirra jira jennee dubbachuu dandeenya kan isaan jedhanii. Yaala argachaa jira. Anyoon ilaalu wayyoo fakkaata. Nyaatas waan dhangalaas ofitti fudhataa jira kan inni jedhu. Keessuma lagannaa nyaataa akka isaan miidhe lammanuu ni dubbatu. Lagannaa nyaataa immoo garmalee isaan miidhe jechuun ogeessi dubbisnes yaada obboleessuma wal fakkaatu kan isaan himanii. Akka obboleessi jedhanitti namni siyaasaa kun dhukkubbii tiruu irratti argamu erga baranii ji'a ta'eera. Ogeessi fayyaa Dr. Ifaa Bariisoo obbo Batteen dubbisne bakka amma obbo Batteen jiranitti ogeessonni olaanoo akka isaan gargaaraa jiran kan isa dubbatu ta'us yaaddoo qaba jedhu. Haalli tiruun isaanii irra jiru chronic liver disease jedhama. Yaalli biyya keessatti fayyuun rakkisaadha. Faana bu'anii gargaarsa adda addaa yoo godhaniif fooyyee argachuu ni mala jechuun himu. Kanuma kunuunsa barbaachisu kana biyya keessatti argatee kanaan fayyuu danda'a kan jedhu kan gaaffiin yaaddoo natti ta'uudha jechuun kan isaan himanii. Akka yaada isaanitti osoo ala bahanii wal'aansa argataniidha kan isaan gorsanii. Namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa qondaala kanaaf qarshii walitti qabaa jiran illee ni jiru. Dhibeen tiruu gosa hepatitis B jedhamu kulkula madaa'uu fi infekshinii tiruu waan kan vaayirasiin dhufu akka ta'e ogeeyyiin fayyaa ni dubbatu. Dhibeen hepatitis B vaayirasiin kun dhufu wayita ta'u maddi isaa ammoo dhiiga waliin kan wal qabatudha. Kan akkuma dhukkuboota daddarboo biroo nama gara namaatti illee darbuu ni danda'a kan isaan jedhanii. Dhibeen kun bal'inaa fi gadi fageenyaan waan hin beekamneef rakkoo fayyaa fi badii lubbuu guddaa qaqqabsiisuu akka malu kan himanii. Kanaafis tarkaanfiin jalqabaa waa'ee dhibee kana hubannoo uumuudha jedhu ogeeyyiin fayyaa.
godha garuu